bishaan maal fitattame ol deemiti raabuu sisi kanatti guyyaa meeqa deebi'aa ol taamiti. Dhageessaa miti. Ati immoo karaa gabaabaa. Mool godhadhu. Nama si erga qofa nama nama si erga qofa nama. Nama si erga tokko illee qabuun ergamtuu namaatis ta'uuf illee karaa. Ati ergamaa guddaa sirraa mul'atti. Shagliitiin akkamitti ergamaa ta'u. Shagliitiin Antaarmaan deemu jira karaatu seera na fide. Goda kanaas gartee goda kanaas rabbi akkuma tisaatti. Dachaas maal irra gahee jettanii na eegaa jirtan akka na eedalee nan beeka quban qaba nin beekalleedha. Kanaaf hordoftoota kiyya. Dachaasin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya baga jiraatanii kunoo alhamdulillahi rabbil alamin. Anaa fi Abdallaan kunoo walumaan jirra isinin jedha kana rifeensarraa jiree maasha Allah ogummaan inni qabu ogummaa addaati. Kanaaf hordoftoota kiyya maaliif hagammaa dhabamtanii maa baddanii jechuun keessa hin oolamu wanni hagammaa kalaas fittee Abdallah fittee kalaas is kalaas dhabiidha fittee hagammaa eeganarraa kan nafte galatoom yaake kootai koostaa isin yani ji'a lama guutuu bar rifeensi keen jiramne ji'a lama guutuu lemuusa ji wallahi nadim ji'a lama gaafa yamanii kaiti hagammatti ono subhanallah ogummaa addaa qabdammoo ninga warifame bira baraka jabatti barati jedha alhamdulillah biyatti bari ko kan kee kana waan jirre reet kee kana jiruun barbaanne wallahi dikisha guddisa barbaade akkan si wayya ayye guddisa barbaade karaa deemu jira waan ta'eef ammas jiruun barbaanne. Dachaas maal irra gahee jettanii na eegaa jirtan akka na eedalee nan beeka quban qaba nin beekalleedha. Kanaaf hordoftoota kiyya. Dachaasin fuula dhabeen jira ani bakka geessan agarree bakka sila mucaan nageessillee hagar'atti kun waggaa guyyaa gaafa wal agarreessaniiti gaafa mucaa kana wal agarreeti gadi hin teenye gaara osoo deemnu bakka sani hin dhabee bakka sani hin dhabne garuu naannoo kana si duuba naannoo kana jettee turte. Naannoon viidiyoo irratti ilaalle naannoo kanaati. Garuu immoo hin jiranii yookaan immoo namni haraamiyyiin kun bakka sakka yoo ta'e jechuudha. Yeroo namni itti beekee jiraate ni siifata. Ni siifatan bakka jijjiiratan akka namni irratti shakkee irratti lakkabne waan sin jechuudha. Jijjiiranii akka viidiyoo irratti ilaaleetti naannoo kana ture. Gaanis akka viidiyoo irra ilaaleetti bakki suni gaarri sun gaaruma kana. Garuu asumaanuu hordoftoota kiyya qofaa tokko na rakkisee na dhukkubee turellee baay'ee na dhukkubee kanaaf bakka deemnu fi wanna waraabuu nuti hin tolle maaliif yoo waraabnu illee viidiyoo sallaalanii faa isa kararraa maysuun malataa waan ta'eef arragaa ijibbaata geenyeetumaanii waan ta'u dhabee jennaan hafuura ilasallee dhabee jarris viidiyoo gadhiisaan jiranii. Sababa sanitti akkasuma ka'eetuma kalaas irra viidiyoo isinii waraabe maaliif bakka deemutti viidiyoo waraabuun barbaanne yoo viidiyoo sallaalanii fa'a dhufanii nallee rakkoo irra geessuu danda'a jenneetuma akkasitti mucaa kana wajjin egaa gaafa saniiti oligan naanna'utti jirra jechuudha. Ani immoo mucaa akka shakkisanii miti baay'ee shakkeen ture duraani. Isuma kanaayyuu warra hawaalaatiin wallahi akkasii bira. Duraan shakkite turte garuu annagaa hatta bakkuma sababa ati na dabalamtu sabatiin ansi dabalamne lubbuun ta'ee gammaa turte sila achumaan dhamataate jechuudha. Maaliif bishaan hin qabu nyaata dhugaatii hin qabu. Akka uummanni illee beeku meetii sadii nama karaa deemuu tawakkala taadhaam nama jedhituma dhugaa jirtu ittimi. Anamas alhamdulillah rabbil alamin nama karaa deemu malee nama waan akkana dalaguuf akka namni itti shakki kana miti hawaala nama dalaguus miti karama miskiinuma riskee rabbii barbaadata deemu karama rabbi waliin nu dabale. Kanaaf sababa isaatiin dabalamtu lubbuun ta'ee gammateetti sila yeroo sirni achiitiin dabarti jechuudha. Maaliif namni deemuudhaaf yeroo deemu nyaata isa barbaachisa nyaata dhugaatii barbaachisa. San duratti immoo deemuudhaaf nyaata dhugaatii barbaachisu. Lakki kana hoo maqasoo kana qasa
Ijoollee irraa jiraa turte? Ijoollee irraa Moo jiraa addaan ture. badde ijoollee? Ijoollee hedduu qabaate Addaan badde? addaan badee ture. Wallaahi. Wallahi rifeensa yeroo namni itti guddatee argeen irraa jira namni karaa deemu rifeensa gariin irraa jiru barbaada gariin dhiisuu barbaada namni irraa jiru yoo barbaade irraa jira karatti. Dhugaa wallaahi rabbi jazaa si haa kafalu anuma. Nama har'a kunoo akkana bareedeen isin dhufe hordoftoota kiyya wallaahi rabbi jazaa si haa kafalu. Uno makasa inni deemu illee ilaala makasaan deema. Milaachi illee qaba. Maashaallah ogummaan inni qabu ogummaa rifeensaa sirriitti qaba. Namni hin beekne illee bakka rabbiin bakka si haa gahu inshaallah bakka ga'e deemtetti. Inshaallah rabbi. Riskii rabbi si haa baanu osmaanoo si haa barani ogummaa keeti. Inshaallah. Akkasitti kunoo baay'een wanni yaada keessa nagalchee dullee nallee dhukkubee fi dhugaa rakkoon tiyyatuun achin siitu mucaan kiyya achii dhabamee jira haga ammatti hafuuroon agarree haadha manaati jallee immoo dhukkubachuun dhagee kun asmaanoo abdiillee baga rabbi si baasee baga baatee siin jechuun barbaada. Zeenabiin amaanaa mana hakimaa naa keessaa akka isiin narraa waan taane mucaan homaan ta'u inshaallah abdii rabbii mucaan kiyyalleen rabbiin hamtuu irra hin godhini hamtuu hin geessini. Kanaaf masaratti suni yoo ka ibsaan gad deebi'aa jetteetiin mucaa kiyya ka qabdee irra teessuun ta'u ta'e ani nama gad deebi'u miti hin deebi'u bakka sanitti hin deebi'u biyya sanitti hin deebi'u deebi'ullee hin yaadu. Kanaaf abdii akkuma isin jechuu barbaade haadha itti manaati yaa amanaa hospitaala naa geessi rabbi si baase inshaallah ammallee hamtuun sin qunnamini garuu amma boodas uf eegi Muhammadu jira karaa kana deemaa jira bakki jirru naannoo namni jirudha bakka dachaas itti qabamee farshaa jedhan san bira gaaruma jala jirra. Kanaaf sagalee namallee ni jira makiinaanis ni jira kan makiinaa kan mootummaa taatu kan wanni taatu hin beekne nuti kun akka argitan kanatti gaara kana sholoqoo wayiiti ka jirru kun akkana laala wanni boolla wayii kan tokko ka bishaan akkanatti wanni godhe kana keessa jirra naannoo kana dhokannee jira jechuudha mootummaa jalaayis ammas immoo hattuu jalallee jechuudha. Kanaaf kan hunda wanni jechuu danda'ee fi sagalee makiinaa maal akka hoo dhageettan taate ni jira sagalee makiinaatu jira sagaleen namallee ni jira. Kanaaf gola sanillee goda silaa hin jira jedhan sanillee achitti dhiyaannee jennaan illee homaan agarree garuu guyyaa kalee fi dheengadda kuno akkuma mucaan kun argutti tafardii harkaa baane jechuun namni nu ari'ee jechuudha. Yaanii nu qabuudhaaf tafardii harkaa baane fiinnee harkaa baane kanaaf numaa rakkoorra nu geessanii dhabanii viidiyoo isinii waraabuudhaaf hin mijoofne haala mijaa'uu miti. Kanaaf ammas immoo viidiyoo wanni waraabuu dhabee fi informeeshina kiyya bakka naan jiru akka hin hubanneef yoo rabbi osoma deemnu irra nageessu ka ta'e akkasitti inshaallah irra geenye dachaas illee ka lubbuudha qabu ta'a inshaallah abdii rabbiin na gargaaru isinillee du'aa godha. Akkasitti wanni as keessatti dubbadhe kun hundi homaa rakkoon roorroma biyyaa na baasteetu kan hunda na godhe maatiin kiyya boqonnaa argatanii jedheeti kana biyyaa bahe isaan biraa deeme jedheeti sababa kiyyaan hin cinqamanii ni haadha manaatti illee sababa kiyyaan qabanii hin iraarsin yeesanii biraa deeme jechuudha. Garaa yaabadheeti miti nin beeka akka isin ilmaan ofii gatee biraa deeme namni akka nan jettan illee nan beeka. Mee sababa kiyyaanuu rakkoon kunuu akka irra hin geenne anillee immoo jiruuti yeetane jijjiireetiin isaan illee biyya sanii baasa kan jedhu akkasi kaayyoo akkasii qabadheeti kan inni biyyaa deeme. Re'aniin kun dhalaa barbaada nama olii gad deemu miti uno akkuma argitan jaalala namni jedhanii cinqii san hunda agarsiisan. Amma an achi deemeenna mucaa kiyyaa fi haadha manaatii illee uno akkanatti hiraarsan keessa jiranii jechuudha. Asiin immootu
waan manaa qabdu maallaqa waan manaa qabdullee fuutee abdiitti kennitee akkasitti hambe nyaatee jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya ani inshaallah yoo rabbi jedhee rakkoo tana hunda keessaniin baawoo rabbi irraa taate inshaallah abdii rabbi ni baanallee dachaas illee baay'ee inshaallah kana gaa wal agaru ta'a. Kana gaa wal agaru ta'a yoo rabbi fedhe jechuudha. Inshaallah abdii rabbi waa takka illee gochuu hin danda'anii namni lubbuu namaa ajjeesee eessa haadha isaa seena garaa haadha isaa seenu jechuudha namni. Kanaaf eessattuu kan jalaa baa'u hin taane jechuudha. Eessattuu warri dachaas hin qabe jechuudha. Warri dachaas hin qabe eessattuu inshaallah abdii rabbi ani waa hedduun dalagaa jira jechuudha. Hangan as keessa wanni jedhe kana keessatti nama hedduullee wal arge bi'iznillaahi ta'ala akka jarri bakka jirutti qabamuun hin taasisa inshaallah abdii rabbi. Mushantiyyaa qabamuu dhiisati inshaallah kiyya kadhadhee yaani akka kayyoo kiyyetti jechuudha. Akka rabbiin raawwatu hin beeku hojii rabbii ittiin seenu inshaallah dachaas illee kaabayee wal agaree rakkoo tana hunda keessaa baanu ta'a yoo rabbi irraa taate inshaallah. Ammaaf garuu guyyaa 5 moo 6 eega waliin argini jechi eeganaaf isinuu waliin argini viidiyoolee waraabini guyyaa 5 moo 6 jarri akkasumatti information isaan agarree jechuudha. Dachaas waan godhaa jiran hin beeku. Dhabii hafuura isaatiin dhabee akkasitti isa rakkoon isa immoo cinqaa akkasii san irra geessuun yoo ka furmaata ta'e ani hin beeku. Kuni furmaata isiniin fidu maalleen isin ergamus hin jiru. Maalleen isin xalabatinillee ka kafalamu riyaalli takka ka kafalamu hin jiru. Kanaaf maalleen kennamus tokko hin jiru. Wanni isin yaadde wanni isin milkaa'u isin jedha dhugaa ofee takka feetan ta'e isin milkaa'u bi'iznillaahi ta'ala. Kanaaf mucaa gogaa akkanumatti calleftaniitu mucaa hin nyaatina. Maalleen hin jiru hin argitanii. Kanaaf atillee mee yaada kenni. Akka uummanni si shakku san illee miti akka argetti jechuudha. Yaada kee kenni meeti. Uummanni nama hin beekne tokko ni shakka ture. Garuu akka isaan shakkasanii miti. Maaliif jennaan sababni lubbuun tiya baateeni sababa isaatti ta'uutii ammallee nyaata naa kenniteeni sababatti na obaasuutiin lubbuun tiya baate alhamdulillah rabbil alamin jazaaka rabbiin si haa kafalu. Akkasitti inshaallah dachaas inshaallah bakka inni jiru barbaanne inshaallah ni baafna. Garuu immoo mallayni bu'uun jiru kanarratti mallayni isaan irratti hawwatan kun takka hin ergamu inshaallah. Rakkoo isaa ante helikooftera isa deeman sagalee garoon deemu jira sa helikooftera badii isa garoon deemu jira gacis akkuma mucaan jedhee inshaallah abdii rabbii maalleen ergamus hin jiru dachaases ni baa inshaallah isa immoo hin shakkina ilaalaa